ati dhiira si gatee deemu dhiira si quuteessu dhiira yeroo ati itti bilbiltee yookiin yeroo takkaaf sa'aatii takkaa sakandii takkaaf sitti haasa'ee si biraa batu dhiira si yaadan dhiira akkam bulte siin hin jenne nyaattee dhugdee dhiisi dhiira nyaattee dhugdee siin jettu an akka mataa kootti ilaalu maaliif namni yoo nyaati yoo dhuge ofiif jabina ofiitiif akka ofii gadi hin kufneef akka ofii gadi hin buufneef yoo of kakkabe isin jechuu barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoon ana qabadhee isinii dhufe barumsa guddaa faayidaa guddaa waan isinii ta'udha jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana laayikii koomentii sheerii nagate dhiira yeroo barbaade bakka dhiira si gattee deemta dhiira sirratti jaalatu dhiira hin jiraa miti yeroo barbaade si dubbisu dhiira akkanaa jireenya kee keessaa gonkumaa haqe akkamitti hayitaa namni kun yeroo sii qabaachuu kan hin taane yeroo yoo siif hin qabaanne nagatee deeme jettee bunni mataa kee keessatti si gaddisiisu tokko illee hin jiru. Deeme taanaan deeme kalas taa'e taanaan taa'e taa'us yeroo siif qabaachuu qaba. Yommuu namni kun taa'ee si eeggate biyya hambaa keessa jiraatte taa'ee namni kun si eeggatee dhaggeeffadhu dubbii kana jechuudha. Taa'ee namni kun si eeggatee waggaa hamma ta'es taa'ee si eeggatee siin hin haasa'in galgalaa ganama. Garuu immoo namni kun jaalala siif qaba yookiin sitti haasa'ee yoo sitti haasa'e yeroo hunda sitti haasa'e tasaasasan keessa waa dhufanii walitti bu'aa namni jedhee yaade kan dhiironni yaadanii jiran jechuudha. Yoo kan ta'u ta'e namni sun immoo amma akkasi jaalatu beekuu qabda. Maaliif taa'ee si eeggata garuu si dubbisaa si barreessaa namni suni gaafa sa'aatii 24 sitti haasa'e jidduu namaatti waatu dhufa sheexaana dhufa jechuudha. Namoonni tokko tokko ilaalcha isaanii sa'aatii 24 naan haasa'uu qabaa yeroo hunda naa bilbiluu qaba jedhanii kan yaadan sun dogonkora jechuudha. Garuu yeroo si bilbilu itti godhatu qaba. Karooratti baafatu qabda. Namni kun immoo sillee hin dubbisee yeroo baay'ee jiraa miti. Garuu keessa keetti akka namni sun si jaalatu beekuu qabda. Akkamitti beekta kan jedhamu ta'a immoo namni sun si yaadachuu isaa onneen keessa rifatte asii jechuudha. Atis nama san ni yaadattoo kan ta'u akkasuma garuu mootuyyuu himuu danda'u gonkumaa dhiironni tokko tokko jechuudha. Akkam jirtaa si yaade kan jedhu ni jira. Maaliif namni tokko tokko immoo darajaa ofii kana guddisuuf dubartii kana gaafa waan akkasii jedheenii gaafa maal godhe kana dubartiin kun tasaa yaani jiraa miti gaafna bira geettee bakka hin jira ilaalcha akkasii san qaban jechuudha. Dhiirota akkasii suni namni sun taa'ee si eeggata taananii jaalala guddaa siif qabaa beeke. Siin haasa'in sa'aatii 24 garuu kakaayuuf barbaadu si ta'uu qaba. Abbaa fedhe duuka haasa'u garuu birallee jiraatteef abbaa manaa kee ta'eef qabuu hin dandeettu gonkumaa jechuudha. Dhiifamaa dhiirota kanaaf ati hin cinqamiin ati hin dhiphatiin amma nuti otoo of hin bariin duratti otoo of hin beekin duratti jaalannee miidhamaa turre nagatti deemee bu'aa turre maaliifee bakka akka waan dhiirri isa malee hin argamne akka waan dhiirri isa malee hin jirre lafa kanarra jechuudha. Kasi gatee qaama dhiironni tokko tokko immoo muudii sitti qabatu beekeka. Akka waan isa malee namni jira jechuudha. Miti akkasii miti dubbiin jechuudha. Eenyu argan gara laafetti tawaan hundaayyuu ishi jettu shamarran jechuudha. Shamarran gara laafettiidha. Gara laafti miskiina. Yeroo kamuu yoonni dhiifama gaafte daftee bira kuttiif yoonni lubbuu tiyyaa bareedduu tiyya jedhan isuun qilleensa raanii kana jechuudha. Dhiifama gaafate taanaan kalas nuti keenya dhiifama namni sun gaafate taanaan dafnee dhiisneef fakkeenya namaa hojjennu kanatti ilaala nama tokko wallolee gaafa jettan gaafa ka beekutu uummanni adiin kunuyyuu
kabeekutu dhiifama siin jedha garuu ka waan beekne gonkumaa sitti balleessee dhiifama siin gaafatu jechuudha. Nuti mootuyyuu qalbii keenya argitee ijoolleen dhiiraa sin jaaladha itti yeroo oftee namoonni tokko tokko immoo gatanii gara biraa kutu jechuudha. Dhalaa babbareedduu laalanii dharaa bakka hin jiraamte waan akkasii jechuudha. Kuni namni tokko jireenya isaa keessatti inni si gatee deeme sun wallaahi waan siin taane sirraa deeme jechuudha. Inni sitti hafe keeriif si hafe maaliif yoo jettanii namni tokko jireenya isaa keessatti ka dogongoro jira ka balleessaa ofii beekee deebi'ee dhiifama si gaafatus jira. Garuu mootuyyuu tokko immoo akkanumatti jechuudha istaayilii ofii qofa laala akka ofuma qofa laala ana bichaa gaariin jedhee kakutee deemetti hin dhaarin. Ati mootuu of jabeessuu qabda. Jabduu ta'uun kee maal yeroo namni si gatee deeme hin boo'in. Yeroo namni si gatee deeme nama sanduu kan deebiin. Gaafa nama sanduu kan deemte ati of duuba deebite jechuudha. Ilaalchi kee namni sun si gatee taanaan yaa rabbi waan jetti takkatu maal jetti hiriyaa wayii jaalattee turte biyya faranjirraa. Mucaan tuni maal jettee turte yaa rabbi barakassidhaa jetti. Ani ebaluun sirri jaalatamu jechuudha. Sirri jaalata. Ani yaa rabbi kiyya waan naan taane narraa qabde. Namni kun yoo kayrii naa yaade yaa rabbi nama dhiise. Yoo hamtuu natti yaade yaa rabbi narraa fagaate. Mucaan akkas likki galgalaa ganama sagalee isii dhaga'uu barbaadu. Yeroo kam dhuftaa yeroo hunda qaxaru sun gaafa kaaniin mucattiin sun salaata 5 keessatti kadhadhe waan kayrii nama liise. Waan kayrii qabu yaa rabbi yoo namni sun hamtuu natti yaade yaa rabbi narraa fagaate. Wallaahi dhaasiif dhiira kun akkanumatti wajjin haasofnu nuti dubartiidha. Nama nutti haasa'e wajjin haasofnu jechuudha. Garuu mootuyyuu maal inni fakkaata buleen kiyya wanna namaan taanetu namarraa qura jechuudha. Riskii keeti miti kan nama biraati. Siifillee rabbiin immoo riskii lafa seeqaa jechuudha. Amma nuti galgala ganama boonnee ciqqabnee of dhiphisnee sammuu keenya kana biizii uumantaan irratti mataa of dhukkubsinee hojii namaa wallaallee meeqa kamtu jira akka jaalalaan miidhame biyyuma arabaa kana keessa taa'e. Kanaafuu waan isinirraa darbee waan tareef hin boo'ina waan dhufuuf waan namarraa tare sun tare fudhatee tare jechuudha. Waan fudhatee tare garuu namni keessa isaa keessatti otomaayyoo gadduu keessatti otomaa gadduu ofirraa balleesse. Dhiiraaf jetteen dinqamin dhugaasin jedha. Dhiira si jaalatu meeqa kamta jira ni leenan jira ka si jaalatu. Garuu wanti nuti banne nama nu jaalanne duuka deemna. Nama nu jaalanne nama iddoo nuuf hin qabne nama yeroo nuuf hin qabne nama bakka yeroo barbaade si dubbisuun jira mitiira. Hay bareedduuti hay maalitii jedhee sarara takka lama si barreesse kutachuudha namni sun. Maaliif reebuleen kiyya namni suni jaalala siif hin qabu. Jaalala isaa gonku otoo jaalala siif qabaatee sigatee dhalaa biraan laalu sigatee bakka biraan deemu sigatee ijji isaa ta biraa tiran dhaytu maaliif reessa jaalata waan ta'eef jechuudha. Amma namoonni tokko dubartiin isaanii otoo dubartiin jalaa qaban dhiira biraa kaasofsiisantu jira. Shamarran biraa kaasofsiisantu jira. Kan arganiitu jira. Kuni maaliif ta'e jaalala nama saniif hin qabu jechuudha. Dhiironni tokko dubartii akkanumatti dibannaan isaanii waan fakkeenyaaf Hamzaa jechuudha. Hamzaan mana keessa otoo hin taane ala jaalata. Yoo Hamzaa fudhanii taate Hamzaan akkamitti ala jaalata. Dubartii bakka istaayilii bareeddu. Dubartii bakka meekaappii dibattee alarratti hin jiraamiti na argee alaa tokko. Dubartii akkasii Hamzaan hin jaalata. Maaliif haalli isaa akkasumatti fakkaata garuutti viidiyoo hedduutu jira. Viidiyoon Hamzaan namni hin beeku malee viidiyoon Hamzaan dhalaa duuka jechuudha. Dhalaa wajjin viidiyoo waraabu hedduutu jira jechuudha. Icciitii amma warroonni tiktookii waraaban kunniin argitu jechuudha. Icciitiin isaa suni walirraa beekamu waan ta'eef haati faatee tuni bareedu dubbiin isii gizee tokko walaatan tafgooti.
yookaan warroonni dhageessanii garuu yoo hojii isaati irratti xiyyeeffannaa qabaate yoo karoora boruu ta'e yoo barumsa irratti ta'e yoo kitaaba garaagaraa dubbisuu ta'e yoo diinni irratti ta'e jiraamte karaa garaagaraa jechuudha yoo kana ta'e wallahi aziif namni sun bifaan hamma fedhe haa bifaan hamma fedhe haa ta'u bifama bifaan waan fedhe haa fokkatu garuu kasi baasuu maalirree hojii isaa sana hojii tuffatu nama hojiin tuffannan jiraamte kanaaf isin jechuu barbaada inshaallah viidiyoo keenya yeroo kamuyyuu ani inshaallah abdii rabbii fuuldura kiyyattis waan gaarii isin hojjedha jedhe yaada rabbiin imootuyyuu suutumsoota keessa waa barata ilmi namaa suutumsoota keessa haasa barataa suutumsoota keessa akkaataa hundaa barataa ijoolleen keenya immoo walirraa haa baranu waan hundumaa tuffachuu baanes dhiironni dubartii akkanaa feeti dubartii akkanaa jaalatti garuu akkasuma mootuyyuu garaagarummaatu jira ilmi namaa kun haaluma amaluma adda addaa qaba mi'ama fakkeenyaaf dubartoota fuudha dubartoonni dhiira akkamii jaalatti dubartiin dhiira duriyyeen jaalattu dhugaa dubbachuu baanee dubartiin jireenya barbaaddu dhiira duriyyeen jaalattu duriyyee ta'e mootuyyuu kan jireenya isaa kana jijjiiratu jira duriyyee ta'e immoo kan jireenya ofiin jijjiiratu duriyyee ta'e ka maatii ofillee jijjiiratu jira garummaatu garaagarummaa kana beekuun dirqama keessanii maaliif hojjettanii nuti nama bifa isaa laalinaa uffata isaa laalinaa namni sun namummaa isaatii fi hojii isaa maal akka hojii isaati irratti xiyyeeffannaa qaba waan fedhe haa hojjetu